sareewwan haadha biyya alaa teessaniitoo waraana bilisummaa Oromoo maqaa hodhoftan maatii keessaniitu gatii kaffalaa jechaadha. Akka duraanii san calma jedhanii waan irra darbanii miti. Boorani narrabsiin areerumtatti ogwaasi areera ta'e kisi ajooftu. Horii horsiisuu Uchungu takan isan tochuu jir boorani hangafa Oromooti uchungu takas tocho boorani narrabsiin. Maayyimiin hangafa ta'uun. Gade boorani narrabsiin kophee boorana. Qoshaasha kophee maal abbaa keessanitti qabdu dhuga duwwaan deemtanii gade ati amma jaarsa hoo qabaatte namni biraa si salaa abbaa warraa kee ala dhaabbatee aganni xumurutti si in eegaa jechaadha. Aadaa keenya hin jettaniitu kana qoshaasha dubartii mukatti hidhaniitoo gabaa keessatti gara fuutu aadaa Oromooti. Innaataa itti badaa wanna addarratti suuqqattanii deemtan abbaan gadaa suuqqatu sananii meeshaa dhiiraa fakkaatu san kunnee torraa gatuu qabna. Nama saalfachiisa kuni qoshaashaa harreewwan haadharaa. Angafa Oromoo angafti Oromoo xiqqeessa. Angafti Oromoo niitii isaa nama biraatiif kenna. Naataa jechuun ofarti bulaa. Yookaan nama kabajaa yoo nama kabajuu baattan yoo sirri raggan immoo uun jedhina. Okay? Warri immoo amma seentaniitoo ammuma waa dhageessanii dura maaltu ta'ee eenyu calqabee jira gaafannaan naataa. Barnoota Booranaa hojjaa barachuu feete Kenya dhaqii senetti Kenya government sirkaal Kenya government Kenya. Wajji gazii hoolaa Booranaa horii Booranaa daalachisan. Dura mana barumsaa deemaa maayyem. Tuulamni hunda keessanii isin shakashakee isin bulcha maal abbaa keessaniif gidduu dhabe jala murreessanitti immoo. Ani Afaan Amandubar. Sa'a Booranaa maal beektaati? Orii matatti gad deebisin diqqaadha. Ganya magaaja. Rabsuusi. Wajji gazii. Roobale. Naataa itti badaa. Dubbadha fiinya. Dubbadha. Habibi. Ammuma kana reefu ribaa ka'ee waan amma deemaa jiru. Ammuma kana peeji makee kana irra hogguu bane waan deemaa jiru waan gara sii deemaa jiru illee agarree haguma amma namni asitti haasa'u kana waan arge beekte. Dhugaa dubbachuu fi dhugaa dubbachuu. Laa ijoo calma jirii dhaggeeffadha amma Booranaan ol galcha horii Booranaa tokkoon ol galcha. Dhaggeeffadhe dhiisi baay'ee nagahee dhaggeeffadhe irra hin galchine. Uummanni haa dhaggeeffatu. No bro laali namni. Atu filmaan barattee jirti mataan furri si baatee as taa'ee afaan Oromoo malee maal beekta? Qashin ilma diqaalaa Booran tokko horii Booranaa anan Diqqaala. Kanaaf amaarii sana shabaki. Nama jedha kunis horii Booranaati. Hangafa Oromoo an jettan isaan kana jechaadha naataa jechuun hangafa Oromoo anan biraa kottu horii Booranaa. Sa'ama saatu dhufaa yeroo qotiyyoon nuufu. Mara qotiyyoo Booranaa ga'ee darbitee Booranaa arrabsite. Qotiyyoodha kun. Booran ga'ee tagar waraa Booran ete Booranaa labba gadaa garoonni ta'a kuminni namaatu gara arguutu hin jirtu. Ati namuufi yudduu heekaachuu jirani. Maal abbaa keetii isin gaggara galchitu abbaa gadaa Tuulamaa. Deema maana abbaa gadaa gara beeta loon. Loon marratee deemahan. Tu warmta'ee tu namuufi hin jee. Qotiyyoo Booranaa gadi bu'e. Anan biraa qotiyyoon Booranaa. Osfaanaa atis qotiyyoo Booranaati. Booran guutuu seerra qotiyyoo miti qotiyyoo iyyuu abbaa qabuutti lafaan qotata waan siin jedhe. Qotiyyoodha atis. Waan siin jedhe. Abbaa keessaniitti uummata Tuulamaa arrabsitu maannaan haadha Boorana jettaniitu maal Oromoodha. maal abbaa keessanii waan taataniif. Jechuun ati Oromoodha.
Atumaan abbaa keetii Boorana Maal arrabsite ture. bilisummaa Oromoo xiqqeessitu maal abbaa keessanitti Echuma dabalatu? si gaafadha Oromoodha. Naatti badaa. Wata gazi. Shallee liji. Ilma Atumaan haa abbaa keetii Boorana arrabsite dhiire Roobel. koolaa qoshaasha haadharaa maayyim deemi horii adii san oofuu dhiisitoo deemitu mana barumsaa deemi dura. Maadafaakar qoshaasha anaa caaluu arrabsitu bee caaluun siif jedheeti tan du'e horii haadha keetii maayyim gadi galoo. Waa'ee Roobale namoonni dhibba tokko fa'itu asirra taa'ee ilaaluu dhaggeeffachuu jira. Namoonni al seentaniitiin nama arrabsitan. Please nama hin arrabsina. Nama arrabsuun beekumsa miti. Arrabaanis ammoo wanti jijjiiramu hin jiru. Abbaa gadaa nama kabajamaa kana yoo isintu kabaja akkamii kabajan haasaa nama gaarii akka nama guddaatitti dubbadha hogguu dhuftan. Gurbaa achi ilmaan tuulamaa arrabsullee dhaabbadhu jedhaani kuni piraankii wayita kaan nama godhanii miti. Kuni deemee koominitii tokko tuquu jira, sab tokko tuquu jira. Waan kanarraa deebi'aa of ilaalaa. Namni of ilaaleetiin yoo rakkina ofii beeke nama biraas dhufee dhiifama gaafatee wal sirreessuu danda'a. Nuti ilmaan Oromooti. Abbaan gadaallee nama rakkoo bakka jirtu hiiku nama kabajaatii. Pliis walaa kabajnu. Manni amma deemaa jirtu tun waan gaarii miti. Ilmaan Booranaa warri na dhageessan. Dhaabbadhaa akka nama beekuutitti waa dubbadhaa. Ilmaan tuulamaatis achi gamasa warri jirtan. Pliis. Waan kun waan gaarii miti. Suuraan achi jirtullee haa kaatu. Kaas jirtullee haa kaatu. Warri dhimma keezii kana takka jedhee jalqabe peejii isaa riippoortii haa goonu. Inni yoo kanaan deemne malee amma akkaataa amma namni dhufee nama arrabsaa deemu kun waan gaarii miti. Pliis dhaabbadhaa. Akka nama guddaatti dubbadhaa. Dubbiin akkasitti ofirraa gar takkatti haa deebinu. Waan asitti dhaabbatu miti jechuu barbaadeeti. Roobale. Laali galatoomi obboleessa koo. Ilaali. Tokkoffaa mucaan tulluu jedhamu kuni kana dura waggaa lama dura intala Booranaa takka maallaqa harkaa fudhatee biyya wayita si geesse jedhee obboleewwan ishii Shaashamannee keessatti hiisisee yoo ati waan tokko dubbatte waa'ee kiyya maatii keetinaan ajjeessaa jedhee too intalli biyya Arabaa kanarraa na dubbistee turte maalo mucaa kana narraa dhoorgii akkas na godhuuf ta'a maatii kiyya ajjeesisuu fi ani ragaa waan sanii waan nan hin qabneef hin dubban. Yeroo baay'ee mucaan kun Boorana keessatti akka nama hiisisaa ture namoonni keessan dhufanii tolatti immoo jechaadha. Garuu ragaa afaanitti malee ragaan biraa wanti mul'atu tokko hin jiru. Ani immoo dubbadhu wantaan ijaan hin agarre tokko yoo ta'e. Innaa hamiin akkasii hin jira. Namoonni baay'ee mucaa kana himatu. Mucaan kun amma yoo dhageenyu niitiin isaa intala tuulamaati jechaadha. Akkas jechaa dhageenyu. Ishiidhaa arrabsaa ture jedhan kaleessa miidiyaa gubbaarratti. Amma ganama kana ijoollee waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu waliin wal mormaa turan. Achi warra shanee warra haraqee dhugdu warra olii kanaa jedhe. Warra olii tan jedhu Oromoo tuulamaatiin. Shaneen jedhini waraana keenya nu duraan arrabsin jedhanii kadhachaa turan. Inni waraana bilisummaa Oromoo jechuun hattuu warra nama ajjeestu olii gad deemee waan baay'ee dubbate. Isa qofaa miti gara dhumaatirra Oromoo tuulamaa Boorana keessa jiru hin ajjeesnaa jedhe. Godhee jira beekun. Jecha kana jennaan godhee jira jechaadha. Kanaaf hanga inni tokkoffaa maatii Hacaaluu arrabsuu dhiisuu abbaa gadaa tuulamaa gadi garagalchee Oromoo tuulamaa dhiifama gaafatee waraana bilisummaas dhiifama gaafachuu qaba. Gaafa san abbaa gadaa ol garagalchinaa jechaadha. Ancal qabeessaa miti. Nama hin tuqinaadhaa isin hin jenne isin kadhanne kana dura. Diddanii nama tuttanii miti. Yoo immoo isin raggannu ni yina. Akka kanuma. Ijoolleen seentanii nama arrabsitan. Nun tuqinaa isin hin jenne. Gujiin Oromoo miti lafarraa fidna gujii jedhe mucaan mee. Rikoordii qabna jechaadha kana hundaa'u. Gujiin geediyoodhaa malee Oromoo miti lafarraa isaaf fidnaa jedhe. Kana sila kassastanii seeratti dhiyeessuu qabdu. Ani kamiifiyyuu Roobale waan asiin jedhu